Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaan hordoftoota keenya har'a viidiyoo ajaa'ibaa isiniif qabadhee jira. Viidiyoon kun maal irraa isa? Viidiyoo ajaa'ibaa zamanoota kanatti wal bira qaqqabee gaafa durii gaafa ammaa gaafa dhufuu taa'u inshaallah akkuma zamana maalii irratti? Zamanni sun zamana jaarsaa fi jaartii yookaan haadha manaa fi abbaa manaa. akkaataa hojii jireenya isaanii ilaalcha viidiyoo gabaabaa tokko iddoo akka agarsiisu viidiyoo abdiin qaba. Garaagarummaa gaafa zamana dur sanii fi garaagarummaa gaafa akaakayyuu xiyyaa fi akaakaa wal fuudhan. Garaagarummaa gaafa abbaan kiyyaa fi haati wal fuudhan jiru. Garaagarummaa gaafa ilmaan zamana jirta ture gaafas jechuun namoota ammaa jechuun kana jechuun mee jaartiin duraan sun maal gooti? Jaartiin ammaa hoo hangam takka jaarsa fi kabatti? Ta ammaa ta zamana abbaa kiyyaa ta zamana an keessa jiru kanaaf ta zamana dhufu rabbumaa naa beeku kaata ilmaan teennaa. Egaa viidiyoo san jijjiiramoota gaafa san jiran jechuun lakkuma zamanni deemuun jijjiiramaa dhufan keessaa dubartiin jijjiiramaa dhuftee boodarra maal taatii jaamee waan jaamu irrattis dalagnee jirra. Jaartii callaa jallataa jaartiin jallachuu jirta. Viidiyoo kana ilaalta nama jallatu fi nama diriiru waan dabrees irraa hojjennee kan itti jirullee hojjenne. Maaliif kana hojjenna beekanii? Mee alaamaa qiyaamaa as laalaa jechuun gaa maaliif wanni kun maaliif ta'amuu danda'ama? Zamana sanarraa maaliif jijjiirre nuti? Sinif galee akkuma duraan san yoo jiraanne hoo maaliif jaarsi keenya kabaja jaartiin teenyas jaarsi keenya akka nu jaarsaa jaartiin haati tiyya abbaa kiyya kabaja abbaan kiyya haati tiyya kabaja yoo jiraanne hoo maali akkasuma maaltu badee ka jedhuuf mee koomentii fi yaada garaagaraa naa kaa'a. Maaliif garuu alaamaan kun maaliif jijjiirame si fakkaata? Jechuun baraan kana gaafinatti silaasiin gaafachuu qabna isin jijjiiramaa jira. Jechuun gaan akkana fakkaatutti teeknooloojiin kun jijjiiraa sammuu namaa bal'isaa dhufe jennaaniin nuti dubartu dhibbisaa osoo hin taane egaa safuu uummata Oromoo keessaa shari'aa keessaa si baasaa fi wantoota garaagaraa keessaa si baasaa dhufaa jira wanni kun. Viidiyoo kanarraa maaliif namni teeknooloojii ilaal barsiisan kan tokko duraan maal akka jedhu beektaa? Ijoolleen bara wayii gaafa kilaasii wayii baradhu silkii tana fayyadamuu eegalan. Kilaasii keessa inni silkii fayyadaman ala yeroo raftii kennas silkii fayyadaman waan jedhee hiriira irratti nu qabee isintu silkiitti fayyadamaa jira moo silkiitu isinitti fayyadamaa jira? Akkuma sanii mee nuti teeknooloojii kana fayyadamaa jira moo teeknooloojii santu nu fayyadamu jira? Teeknooloojiitu irra guddaa nu fayyadamu jira. Viidiyoo kanarraa waan hedduu hubattan. Ka irra wayyullee ni jira mee nuti dhugaa dalagne moo kijiba dalagne illee koomintiidhaan nu kaasiniin jennaa. Amma asirraa baratan jeetii yaada waan hedduu irraa jijjiirama namni waan kana laalee wantoota sirreeffachuu qabus kan argee sirreeffata. Irra guddaa waan nuti dalee nu waanuma gorsaati. Gorsa namaa qabu dhaamsa namaa qabu. Kunillee waanuma gorsaati. Viidiyoo keenya kan dura akka jaallattan abdiin qaba. Viidiyoo keenya akka jaallattan abdiin qaba. Haasa yoo. Laayikii godhaati. Subscribe godhaa. Maas garagalteetti waliin haasawa. Subscribe illee godhaa, share illee godhaa fi viidiyoon kun akka isinitti tolu abdiin qaba akka isinitti tolee fi yaada qabdan hunda kamantiidhaan nuuf kaaya as garagalte. Tidhaammadhu waan tidhaammatte. Egaan amma viidiyoo keenyatti aanaa hanga xumura viidiyoo keenyatti na wajjin turtii gaarii isin godhaa. Bye. Abbaasha. Hola dhugaa yoo ooyiruu. Qabbana isin jiraan si adiyaa kana. Innoo isaa lafti sun waa qotamtee silaa dhiyaa kana. Inuma qonnee Hayyee garuu gama gadiis xinnoo fi hin finne hanga ammaa. hin finne Hin xumurre. maali hoo? Ati hojjechaatuma jirra nuti hin finne. Sangoolee qabdanii? Rakkoon akkasiillee ilma jira. Hayyee Torbee kana keessa inuma xumurra inshaallah. warri abbaa jaayilaan sun geeffatanii silaa qonna? Isaanillee ati har'a hin xumuramaaf na fakkaata. Hayyee Hin xumuramaaf har'a. Mee waan nyaatan hin qabdanii? nyaata. Wanta nyaatan mee fidaa. Aasha! Intalaash! Isin fidaa abbaa. Mee deema.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم بسنا قوما. الحمد لله. الحمد لله. دلقا نجدون زاري كان من هو أولاد جتني. إيه ديانا كنا دلقا ديما نجرو من هو ولا جري. بري دقا ولمان أولا. جولي قرآن إرقته. إرقه yoo isin dhuftan malee ijoolleen ana wahittuu nan likkitu. Yoo isin dhuftanii loltanii malee ana sa'aatii qabatanii deeman barfatanii deeman. Tarbiyaa barsiisi tumi. Tarbiyaa barsiisuu qabdan. Isinuu mana oolaa jirtanii maan barsiisu. Sillee akka sodaattuun barbaadan kan koodiisaa isin. Hayyee jaartii ishee santu dahe jedhanii si ilaalee dhufa. Asuma taa'an eegaa ijoollee wajji dhufte mana cufaa yoo tagde manaa nu dhabde asumatti eegaa. Waan akka shaayii yoo jiraate anaafillee maan finne. Shaayii buna hanganumaan dhaabadhisuu sinna jira akka isin mana ooltan beekee hin dhaabne. Yaa Rabbi nu bajaajii. Seentoon bara 2019 keessa jedhame wanni barbaade yoo dhufe iyyuu aarsaa barbaachisu hunda kafalleen wareegamuuf qophiidhaan eegduu VIP'n Jawaar Saajin Olaanaan geessuu harrafaattu jedhame. Gaafiin Oromoo dorgommii siyaasaa nagayaa keessaan deebi'amu qeerroo Oromoo Oromiyaa keessatti boolla guutetu Itoophiyaa bilisoomsee riiformii siyaasaa. Oduu ilaalaa jira. Wayi maan hin dhageenye osoo dubbachuu jiru. Oduu fitadhee oduu hunni dabra irraan deemu ni dabra. Dukkaana keessa meeshaan takka jirtu dalagaan dhaabattee jirti bar. Ciqiciqee. Ciqiciqee waa. Amma oduu hanga kana wanti siraaf tadhe maal? Maal akka gurra duuchite oduu maal sii goote ayyee anuu gurri kiyya duude. Oduu sana irra sii jira moo silaa gurra kiyya kan. Gurri kee faayidaa silaana dhaguu waatti irra walii laati. Amma jette. Malee. Anaaf TV kun jira waan an jiruuf TV kun jira. Amma maal jette maal fedha? Meeshaan takkallee dukkaana san keessa hin jirtu sun dukkaanni duwwaa waan dalaguu jiru takkallee hin jirtu. Boodaan deemee bita amma oduu. Booda maal yoo sila sa'aan du saame qameenaan sa'a laalime TV kun oduu malee sila sa'aan dabarsu. Adees itti haa ta'u. Dubbii guddata. Akka itti jiraatu nan asii himaa qoyga. Alayni fujjira. Akkam ooltanii jaamu. Bishaan dhugaa dhibee keeti aduun qalla. Aduun dila kan nama guddi kee bishaan dhugaa biti. Akka oole na gaafata. Nyaanni hin jiru. Bishaan qopheessee lafa naan kaa'u. Ana gabbee dalaga inni mana keessa raahaatti oola. Ammaas akkuma ooltan naan jedhan kasi dubbisee nama. Kamana galagalcha. Eessa deemtee dhufte? Eessa deemee dhufe? Gaafachuu hin danda'amu. Akka dhiifama. Eessa deemtee dhufte? Bakka amma dhiifama deema. Dhiisii bakka. Anu kasih nasa sini. Anna dhibee jira bara. Isii jaarsa moo kanaatu jaarsa? Ayi dhalaa zamana. Hundaa miti garuu moo hunda. Bakka ati hundaafuu zamanni jijjiiramee jira. Hedduu takka. Wayi gaafa akka koofii gaafa ana kana yoo ilaalle amma dhalaatu wanta nama godhaa. Isii bishaan nama dhiisa amma garlaa bishaan dhiisaa jira. Ilmoon kootoo dhiira kolta. Anaafi miti ilmoo kooti fi yaadaa jira. Yaa Rabbi. Ayi zaman.